ايوه bara kuda saddeet saddeettamii shanii bara weerara Itoophiyaa weerartee fooqii guddaa ijaartee deemtee fooqii xaaliyaaniin ijaarte sana si agarsiisa. Oh my God! Wow! Kanaafuu turtii na wajjin godhaa kaameraa mana du'aleen. ulfaatoo kunoo fooqii xaaliyaaniin ijaartee irraa weeraramtee kun caandoodha. Caandoo. Aha. Kun gartanii caandoo jedhama. Kun bosona keessatti argama. Lafti Oromiyaa akkasii. Akkasuma kunoo qeerroon tokkoon kan na waraabuun na wajjin turaa jiru akkasittis daawwataa jira. Kan weerara xaaliyaanii keessaa baate kana jechuudha. Egaan asis kaameraamaaniin miidiyaa biraatiif gabaasuudhaaf waraabaati jira. Oromiyaan dachii jannataati, dachii badhaafamtuu, dachii kabajamtuu, dachii gartee irrisii warqee, gubbaan see warqee, gidduun sees warqeedha. Warqee gaafa jedhamu gubbaadha qottee nyaattaa, jala albuuda baastee nyaattaa, gubbaadha deemtu immoo qilleensa gaariidha. Bosona keessa kun immoo weenni jedhama. Asitti zoon godhee isin agarsiisa. Weenni. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت أبو حنيفة الرمو بكية أولي وأنا جايبين سنداوتي زماني كاميرا ماني كي راسي يعني نموت جاسورة من السيرة وقدام أني بشن كردي جماعة جدا وأنا كنت أركب غاية ما تسمع أبو حنيفة ني مو ياران كنا يقول شان اللي زارتي بكوة كذا تموتان نموت كذا تموتي كل لون bareed taatan isin daawwachiisuu fi deema na wajjin turtii gaarii godha. Abu Hanifa channel subscribe godha. Kun kan itti argamnu amma bosona gaariitti cinaa bosonaatti as keessatti jirtu kana keessa buna jira. Buna kana keessa immoo bosona hayawaana yookaan immoo gartee jechuudha. Kun ilaali bineensota ilaalcha bareedanu kan akka weellii, galjeessaa, qamaleen as keessatti argaman. Bosona keessatti waan isin daawwachiisa. Na wajjin turtii godha. Looni loon egaan daawwattoota keenya warreen hordoftoota YouTube chaanalii Abu Hanifaadha. Qophii keenya irratti hedduu guddoo akka bu'aartanii abdii guddaa isinirraa qabna. Chaanala keenya subscribe godhuudhaan hojii gaggaarii akka hojjennuuf nu jabeessaa. Akka nu jabeessitanii hojii gaggaarii akkasii bosona keessa deemnee waraabuu waan ija keessatti isin
Kana jechuudha amma kun akkasitti naqata jechuudha bunni. Kun akkasitti naqata amma. Kun bargoo jedhama jechuudha kan hin diimatin. Akkasitti godhata bunni. Egaan Abuu Haniifaa chaanal wantoota akkasii hedduu isin agarsiisuudhaaf deema. Subscribe godhaa, nu jabeessaa. Ya biar itu kurang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kungartee gindoodha. Gindoon kun Oromiyaadha. Lafti ittiin qotee nyaatama. Waanjoon safana. Kanaan gindoo jenna. Oromoon kutaa biraa moofar jedhan. Moofarra afaan Oromoo keessa hin jiru. Moofar jechuun afaan Amaariffaati. Ergifaadha. Kunis waanjoo jennaan. Amma darbiitii kutaan biraa gartee Oromiyaa kutaa hedduun qambara jedhu. Qambara jechuun afaan Oromoo keessa hin jiru. Guddina afaan Oromoo agarsiisa jedha. Afaan Oromoo quucarsuun keessaa qotee biraa Oromoo irratti yakka godhu. Yakka afaan Oromooti. Qambara hin jedhamu kun. Kun kan jedhamu waanjoo. Waanjoo moofar miti gindoo. Kun immoo hunduu maqaa qaba. Kanaa kuni namni keenya orda jenna nuti. Kanaan immoo mataa isaa qabiisaa jiru. Irfii jedhama. Irfii jechuun maarashaa jenna nuti gartee. Irfii kunan immoo qonyee jenna. Kanaan immoo babattee jenna. Kun immoo maal jedhama kun? Kun maal jedhama finyoon kun? Dhiittaa jedhama. Dhiittaa jedhama. Akkasitti yoo akkana ta'ee Kuna meequu keessa kanaati? akkanaatti nama isaatiin kaadhiman. Ilaa kuni gabaleen qotee bulaan abbootiin keenya gartee nama asirratti qabee asirratti yoo qabee